بسم الله الحمد لله أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نموني قرآن قرأوا بربادا كقرآن ريف إيقلتن قبيك ريف إيقلتن أكسما نموني nama barsiisuuf karoora qabdan ka ofii barachuu karoora qabdan kallattii ittiin siistama baafnee ittiin qubee barannee dubbifamaaf dubbachiisaa afaan arabaa barannee qur'aana dubbisuu dandeenya karaa salphaa taheen haala mijeessinee jirra. darsii keenya duraa duuba isaatiin hordofuun itti gargaaramuu dandeettan. wanni sirritti beekuu qabdan isa tokkoffaa yoo hin xumurin isa lammaffaatti dabruun siistama nu baafanne waan bu'aa dhabsiisuuf duraa duuba isaa hordoftanii barattan jecha. karaa baay'ee salphaa fi karaa yoo irratti deemtan yeroo gabaabaa keessatti qur'aana qara'uu dandeettanidha. wanni kamuu bu'uurri isaa murteessaadha. qur'aana barachuuf dubbifamaaf dubbachiistuu addaan barachuun baay'ee barbaachisaadha. namoonni beekumsa gugurdaa qabdan beekumsa keessan karaa salphaa ta'een haala namaa galuu danda'uun qopheessitanii namaa yoo hirtan namni illee irraa fayyadamuu danda'a jedhee yaada. namoonni na caaltan osuma jirtanuu siistamaa wahii yoo narraa fudhattan baay'ee gaarii jedhee yaada. tole, qubee afaan arabaa kana seenaa isaa duuba jiru akkuma nama hin beeknetti fudhanneeti qubeen nu amma argaa jirru qubee 30 argaa jirra. qubee 30 arginu kana keessaa qubeen lamaan xumuraa kun qubee tokkocha. qubeema tokkocha boca garagaraatiin barreessan. 30 irraa yoo tokko hir'ifnu qubee 29. kanaaf amma qubeen afaan arabaa qubee 29 jennee fudhanna. darsii tokkoffaa qaa'idaa nuuraaniyyaa kana irratti qubeen afaan arabaa qubee 29 jenna. akka nuu salphatuuf siistama fayyadamuuf qubee 29 kana bakka sadiitti kenna. garee tokko garee qubee afaan oromoo keessa hin jirre gonkumaa afaan oromoo keessa hin jiran jennee qubee 8 fudhanna. afaan oromoo keessa hin jiran jechuun akkaataan itti jedhamu sun jecha. akkaataan itti jedhamu sun afaan oromoo keessa hin jiru jennee qubee 8 qubee afaan oromoo keessa hin jirre jennee fudhanna. kanaaf qubee afaan oromoo keessa hin jirre yoo jennu kana akka itti jedhan wahii namatti himuu qabna jecha. akka itti jedhan san jechuu beekuunillee qubee san beekuudha jechuudha. waan makhrajaan wal fakkaatu akka nama makhraja himuuti jecha. akka itti jedhamu himuun sun guututti illee isa makhrajaa ta'uu baatu siistama jecha, mala jecha. garee lammaffaa ammoo qubee osoo afaan oromoo keessa jiranuu amala addaa qaban, amala furdachuu qaban jennaan. isaan qubee 4. qubee 4 qubee osoo afaan oromoo keessa jiranuu afaan oromoo irraa adda ta'an jennaan. walitti qubeen kunniin qubee 12. warra achirraa hafan ammoo warruma akka afaan oromootitti
baratamuu jennaan akkuma afaan oromootitti jedhamu qubeen 17 ka achirraa gad hafan akkuma afaan oromootitti ka jedhaman jecha akka afaan oromootitti jedhaman jechuun maqaan isaanii qubee afaan oromoo fakkaataa osoo hin taane arraba irratti kan hin ulfaanne jecha akkuma arrabni keenya jedhetti ka jennu jecha qubee kanneen keessaallee qubeen afaan oromootiin guututti waliin fakkaannillee osumaa jiranu akkasitti yoo goone kuni ka itti aanu yeroo garaagaraatti suutaan sirreeffamuu ni danda'a jecha. Kanaaf guyyaa har'aa qubee afaan oromoo keessa hin jirre 8 jennee fi qubee afran afaan oromoo keessa osoo jiranuu amala furdachuu qaban. Qubee afran san walitti qubee 12 kana laalla. Guyyaa har'aa barnoonni jalqabaa isin barattan qubee 12 kana qofa ta'a jecha. Qubee biraa maqaan dhoytan. Qubee 12 kana akka itti jedhamullee himaati barattan jecha. Ilmaan keessaniis yoo barsiiftan bifa saniini jecha. Tokkoffaa qubee thaa kana akkamitti jenna afaan oromoo keessa hin jiru. Akkamitti jenna qaccee arrabaa baafnee qal'ifnee hidhii keenya osoo ittiin makin waan afaan oromootiin jedhe kanallee nama barsiiftan san akka akkas jedhu akkasitti itti himtanii jechisiiftan jecha. Qaccee arrabaa baafnee qal'ifnee hidhii keenya osoo ittiin makin thaa jenna. Lammaffaa qubee haa kokkee keenya cufnee hafuurri keenya akka gara garaa gadiin tarre as ittifnee akka nama hafuura yookaan qilleensa gadi haqqisuutti haa jenna. Haa jenna. Inni sadaffaan qubeen afaan oromoo keessa hin jirre keessaa Khoo kana akka nama jedhuutti akka nama kitaaba baafachuu barbaaduutti khoo jenna. Khoo jenna akka nama kitaaba baafachuu barbaaduutti. Waan an afaan oromootiin jedhu kanallee nama barsiiftan san jechaa barsiiftan ufii keessaniillee jecha kana yoo fayyadamtan gaariidha. Inni afraffaan dhaal akkuma thaasan qaccee arrabaa baafnee qal'ifnee dhaal jenna. Dhaal qaccee arrabaa baafnee qal'ifnee hidhii keenya irraa dhoorginee furdina didaa jirra. Dhaal jenna. Inni itti aanu ammoo qubee saad wayta jennu qaccee arrabaa irga ilkaan jalaa yookaan margiinsa ilkaan jalaatti qabne furdifne akka nama fiisuutti soode jenna. Soode warri sifaata isaa beeytan waan ani qaccee arrabaa gadi qabnee jedhuuf kana isinii gala sifaa isticlaa kana fa'aa fi sifoota isaatiin akka wal simu mala jechaa kun mala guututti akkas ta'ullee baatu makhrajni isaa mala sifaa fi makhraja wal simsiisne namni akka itti jechuu danda'u gochuu jecha akkuma namni jechuu danda'u. Qaccee arrabaa maal jenne qaccee arrabaa irga jalaatti qabne akka nama fiisuutti furdifne soode hidhii keenya irraa dhoorginaa haga danda'ameen soode isa itti aanu ammoo qubee bood dalga arrabaa a'oo ol aanu dalga gamaa gamana jecha dalga qaccee fuulduraa osoo hin taane dalga arrabaa eessa tuysifne a'oo ol aanu tuysifnee furdifnee sagalee dheeraadhaan loode
ضا 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 ضاد صادي في دادي ضادي نيلي يوجنو يرو أولا إيجل لساني واني أما أكافان رموتين واني أفان رموتين جنة يرو أولا إيجل لساني مالي أتشبود أكما الربني وان مفيدها تأوغد ماليس جزي ما ولا ضو جنوسن ضو جزي سن أبنا مالي أتشبود قديس ضادي إني تعانو أمو ضا 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 كان أتشي الربا بافني فردفني ضاجن أتشي الربا بافني فردفني ضاجن إني تعانو أمو عيني أكنا مساقليج راتو أكنا جلوتي عين جن عين جن قبين سديتن أفان أرومو كيسا هنجر إسان كنين قبين أفران أفان أرومو كيسا أسوما جرانو ديكو أفان أرومو رأد تأن كفردة قبي أفر إسانس را 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 طا 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 غين غين قاف قاف قبي أفران كنافي قبي سديت الريف ولدت قبي كدلما قبي كدلما كنا سرتي إرتي deddeebinee tolchuu qabna jecha haga danda'ameen wanni tolfamu waa baay'ee jira garuu sadarkaa duraatti isa kana sirritti tolchuu qaba jecha namni barsiifta yookaan isin kabarattan qubee 12 kana sirritti tolchitan malee keessattuu qubee 8 afaan oromoo keessa hin jirre san waa akka itti jedhamu waliin ka afaan oromootiin ani jedhe san arraba baasan ka jedhe akkana jedhan ka jedhe kana isa san wajjin qabattanii yeroo xumurtan ka itti aanu dabartan viidiyoo kana tokko xumurtan malee ka itti aanutti hin dabrina barakallahu fiikum viidiyoo biraatiin haga walitti deebinu nagahan nu tura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.